Sa'aatii 10 guutuu wal keessaa bahuu didee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 8 qofaatti seeraan baradheera. Sanaan booddee fedhii kiyyaa fi fedhii maatii kiyyaatiin gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Naannoo keenyatti dubartiin barnootaan yoo guddate haguma kutaa 8tti baratti. Sanaan booddee ni heerumti yookiin immoo gara biyya hambaatti maatiin ishee qabeenya kan qaban yoo ta'uu baate immoo dargaggeessa waa qabutti maxxantee dubartiin hedduun gara biyya hambaatti imaluu filatti. Kanaaf carraa kan dhabde tarii manatti kan deesse yookiin immoo dhiirri kan goyyomsee gaa'elatti fudhatee dhala yoo ta'e malee hedduun keenyi gara biyya hambaatti godaannee maatii keenya baadiyyaa keessaatii baasuu barbaanna. Haadha kiyyaatiif dubartii hangafa yeroon ta'u abbaan kiyya garuu haadha kiyyaan ala haadha manaa 3 wanta qabuuf haati kiyya immoo haadha manaa 3ffaa waan taateef hagas maratti akka yeroo duraa wal baranii gargaarsan godhuufi. Ijoollee dubartootaas ta'e ijoollee dhiirotaa hedduu biyya hambaa deemanii fi isa gargaaran abbaan keenya ni qaba. Maallaqumti gara biyya hambaatti imalan dhimma ta'ee haati kiyya na gargaarii intala koo hangafaa kana gara biyya hambaatti ergadheen na haa gargaartuu yeroo jettee kadhattuuni dhimma mataa keetii. Amma dhuguma abalutu biyya hambaa deemee siitiin gargaara maallaqa koo bishaanitti naqu. Isheen asitti ilma abaluu waliin bartee dhaabbiin ishee isaan waliinidha. Isaan kan falanii fi haa ergatani malee ani dhiiraaf mucaa kiyya jedheen gara biyya hambaatti abaluudhaan hin ergunaan jedhee. Haati kiyyas wanti abbaan keessatti dubbatu dhugaadha moo jettee yeroo na gaafattu lakkii dhugaa miti. Hariiroo sirrii dhiira kamiiniyyuu kan hin eegaleeru hin qabu. Oduun hedduu mandara keessaa narratti odeeffamu moo ni jira jedheen haadha kiyyaatiif hin deebise. Yeroo kanatti haati koo kan qabdu sa'aa tokkoo fi jabbii tokko akkanumallee hoolota 7 ni qabdi ture. Sa'aa ishee tokkitti qabdu elmattu naaf gurgurtee ammas maallaqni na hanqatee jennaan hoolaa 1 2 3 otoo jettu hoolota 5 anaatiif gurgurtee gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Biyya hambaa akkuman deemetti immoo kan natti dhiyaatu eenyu yoo ta'e gaariidha abbaa koo elaayaa mucaa koo. Haati kee akkatti deemanii baankiidhaatiyyuu maallaqa fuudhanii hin beektu. Maallaqa ergattu akkuma obboloota kee warra kaanii lakkoofsa kanarratti ta'uu qabaa. Lakkoofsi inni kaan dafee hin fudhatu jechuun abbaan koo ana caalaa nama beeke fakkaatee baatii hedduu na goyyomsee narraa nyaachuuf yaalii gochaa ture. Durumas yeroon baradhu takkaaf dogongoree dabtara naaf bitee hin beeku. Takkaaf dogongoree mucaa koodha jedhee uffata naaf bitee hin beeku. Qarmii yookiin immoo buhaa midhaanii bu'attee mandara namaarra naanna'uun joortee hojjechuun anaa fi obboloota kootti dadhabaa kan ture hiyyeettii haadha koo qofadha. Haati koos salphaa miti. Jireenyumatu guutuu fi dadhabeeti malee wanta isheen hojjechuuf hin yaalle baadiyyaattis magaalattis hin turre. Qabeenyi immoo eebbadha mitire milkiin eebbaa gara ishee hin dhufne. Sanarratti haati manooliin abbaa keenyaa baay'ee isheedhaan gadi qabu maqaa addaa kan ittiin waamanii qabuuf taatus haadha manaas haadha mitire abbaan koo yeroo itti gammachiisee haati keenya itti gammaddee kan abbaa keessantu isiniif godhe jettee nu gammachiisteettu hin qabdu. Hinumaa kan nuti beeknu ollaa waliin tarii yeroo nuti walitti buunu nuti reebee haadha keenyas reebee ijoollee kee walitti qabuu dadhabdamoo afaan jedhudha. Maarreegaa ani biyya hambaa deemnaan immoo nama gaarii naaf ta'uu jalqabe mitire. Akka tasaa ta'ee haati kiyya immoo akkaawuntiima baankiillee hin qabdu. Obboloonni koollee akkanuma hin qabani. Baatii tokko qarshii xiqqoo tokko haadha kiyyaaf kennii fi jedheen qoruuf jedheen abbaa kiyya kanarratti ergee bilbileen yeroo haadha koon gaafadhu lakki anaaf hin kennine jettee naaf deebiste. Yeroo kanatti abbaa kootiin maaliif haadha koof hin
kenninee yeroon jedhuuni kuni maali qabdi uqubii tokko guyyaa ati naaf galchite gahee jennaan sanan kan faladhee haadha keedhaaf maallaqa biraa ergii nan kennaafi naan jedhee durumayyuu isa qoruufan maallaqa xiqqoo erge mitire haadha kiyyaan gara magaalaa deemii suuraa ka'iitii akkaawuntii banadhuun jedheeni haadha koof suuraa ka'anii akkaawuntii banachuun torbee lama itti fudhate sanarratti gandaallee waraqaa eenyummaa baafattee waan hin turreef oliif gadi dhahamaa turte dhumarratti garuu milkaa'ee nama baankii keessaa wal bareen maaloo haadha kootiin gargaariinii jedheen gargaaraniini baankii banattee haadha kootiif maallaqa galchuun eegale kanaanis obboloonni koo dhiiraa naan gafanillee waan jiraniif isaan barnootarra waan turaniif isaaniin maallaqa kana harkaa fuudhaatii magaala keessaa bakka gaarii lafa bitaan jedheeni akka tasaa ta'e obboleessi koo maqaa kiyyaan lafa bitee mallattoof immoo obboleettii kiyya quxisuu mallatteessisaa akka hin beekamneef jechuudha lafa kana bitamuu abbaan keenya ni dhagahaa yeroo kanatti lafti kun maqaa kootti jijjiirame malee du'een argama jechuun haadha keenya ajjeesuuf ka'e yeroo kanatti gaa obboloonni koo dhiiraa lamaan haadha keenya ajjeesuu miti lamuu lammataa balbala kanarra dhaabbattee jennaan eeboo laphee kee keessa baasna jedhaniini dubbiin kun lola fidee ijoollee isaa warra kaanitti deemuun kunoo isheen gadda dhufte ijoollee ishee na ajjeesisuufidha baadiyyaa kana dhuftee jennaan laphee kee tarsaasna naan jedhanii jechuun abbaan keenyi obboloota ofiif qabu waliin obboloota koo walitti buuse obboloonni koo lamaan wal ta'aniiti waan ta'eef ni doorsisu halkan dhaabbatanii ni naasisu malee homaa waan tokkoyyuu isaan hin goone isaanis gara deeman kamittiyyuu walirraa adda bahanii deemanii meeshaa qara qabu qabattoo isaanii keessaa kaawwatanii socho'u kanaan abbaan koos isaan dadhabee lolli keenyis haga har'aatti lola ta'ee ani haadha koof lafa biteen mannis ijaaramee fi maatii koo baadiyyaatii baaseen magaala galcheen jiraachisuun jalqabe sana qofaa otoo hin taane obboloonni koo carraa yuunivarsiitiitti barachuu yeroo argatanitti hanga isaan baratanii eebbifamanitti biyya hambaa taa'een isaan barsiifadhe rabbiif haa galatu hangafti kiyya inni lammaffaa yeroo inni eebbifamuun gara biyya kiyyaatti isaatiin eebbisuuf achumaanis gaa'ela dhaabbachuuf hin galee waliigalaanis biyya hambaa keessaa waggaa 6 ture maatii kiyya qofaaf otoo hin taane mataa koofis lafa bitadheen mana ijaarradheen tarii yeroon biyya galu maallaqni qabadhee galu kuni na harkaa dhumee rakkachuullee nan danda'a jedheen manuman ofiif ijaarradhe irratti karaa duubasaa duuba bal'aa wanta qabuuf kutaawwan xixiqqoo 10 barattootaaf kireeffamuu danda'u karaa lamaan 5 ijaareen kan ammoo yoo man dhabeellee kireesseen jireenya koo gaggeeffadha jedheen gara biyya kootti deebi'ee dhufe yeroon biyya hambaa jiraachaa jiru kanatti waggaa 4 akkuman ga'een hariiroo jaalalaa sirrii ta'e eegaleen hariiroo jaalalaa kanas jabeeffadhee qabadheen ture namnin jaalalan waliin eegale kuni ijoollummaa kootii kaasee gaa'ela na waliin dhaabbachuuf fedhii kan qabu haa ta'uutii garuu ani kan isan diduun kiyya immoo kutaa 8 yeroon gahutti biyya hambaa deemuuf fedhii waan hin qabuuf malee namni kuni otoon heerumuu barbaadeera ta'ee isatu na fuudha anis garaa jaalalaa dhugaa ta'e isaaf hin qabaam abbaan koos kan ittiin na hamatu yookiin immoo komatu gurbaa kanaan ture gurbaan kun akka naannoo keenyaatti jaalatamaa nama amala qabu otoon itti heerumee haati koollee nama naaf jaallachuu ni dandeessudha abbaan koo jalqabuma keenyaa milkaa'ina ijoollee haadha koo waan hin barbaanneef waan gaariis waan amaas yoo ta'e guddina keenya gaa'ela dhaabbachuu keenya jireenya tolaatti ba'uu keenya waan hin feeneef wanta nuti goone hundumaa irratti cilee dibaa haadha kootiin ijoollee kee warra akkanaa ijoollee kee warra akkasii jedhee isheetu qaam marree gurbaan kun yeroon ani heerumaatiif isa didu otoon ani biyya hambaan deemiin waggaa tokko dura mucaama biyya hambaa turte tokko kaadhimmatee gaa'ela waliin dhaabbatee waliin jiraachuu jalqabeera mucayyoon kun nuyi waliin jechuun karaa haadha monootii gara biraa abbaa keenyaa fira keenyadha haa ta'uutii garuu gaa'ilaan waggaa 4 akkuma waliin jiraatanitti ijoollee 2 waliin horatanii walirraati adda bahu adda bahinsa isaaniif immoo sababa kan ta'e maatii isheedha biyya hambaatii yeroo deebitu jireenya mataa isheefillee maatii isheefillee sirreessitee waan na tureef mana mataa isheef ijaarratte maatiin ishee manni kun kan keetii ati immoo dubartiidha mana dhiirri ijaaretti galta malee mana ijaartee akkamittiin dhiira galchattaa mana kana nuuf deebisiiti abbaan manaan kee kabraa siifaa ijaaruu
manni kuni kan keenyadha, nutu si guddisee humna keenyaan kan ijaaramedha jechuun haadha manaasaa rakkisu. Manni yeroo ijaaramu humni maatiis ni barbaachisa mitiire sana jechuu isaaniiti. Yeroo kanatti haadha manaasaatti bitaatti galee manni kun kan kooti, booddee maatii kiyyaaf hin deebisaa, maallaqa kiyya ta'us humna isaaniitus mana kana ijaaree mana nuuf ijaaruu ammumaa kaasii itti yaadi jedhiini. Jalqabuma naannoo waggaa tokko akkuma waliin jiraataniin jechuudha. Yeroo kanatti inni kun immoo maal jechuudha, manni kun kan kee akka ta'e anatu beekaa, lafa kanallee yeroo bittu jaarsummaan ture, kan kee jechuun kan kooti, kan koo jechuun immoo kan keeti. Asirra geenye wanti kanatti walitti nu buusee hin jiru, maatii keetiif mana ajaa'ibaa ijaarteetta, yoo dhibee warri kee kanatti nu haa jijjiiranii jedhee deebisaafi. Kanaan egaa haati manaansaa akkam akkana jetta jechuun maatiin gidduu seenanii dubbiin borcamee dhumarratti nama baay'ee jaallattu akka lubbuu isheetti jaallattu sababa maatii isheetti irraa adda baate. Irraa adda bahuun isaanii hunduma namaa biratti beekame. Akkuma irraa adda baheen ana waliin haasa'uu jalqabe. Kunoo ati na dhiistee deemtee gaa'illi ijaarradhillee ni diigame, maatiin haadha manaa koo walirraa adda nu baasanii, haati manaan koos goyyomtee gurra isaanii dhageesse jechuun natti haasa'uu eegalee. Namni gaa'ila isaarraa adda bahe otoo barbaaduu gaa'ila isaa nama gaddisiisa mitiire. Dhiisi kan Waaqayyo siin jedhe yoomiyyuu yoo ta'e hin dhabduu, abdiin kutiini. Tarii bori haati manaan kee dubbiin dhugaa galee fi sitti deebi'uu hin dandeessi jedheen jajjabeessuun itti fufee. Haa ta'utii garuu wanti kun gara booddee irratti inni anaan sin eega, hamma feeteyyuu yoo turte duras si eeguu dadhabuu kootu kanaan na gahe jechuun na kadhachuu eegalee. Anis maatii kootiin nama kana waliin hariiroo jalqabeera. Akka inni sirriitti haadha manaasaa waliin adda ba'e naaf mirkaneeffadhaa jedheen gaafadheeni. Maatiin kiyyas durumayyuu isaatiin anaatiif ni fedhu mitiire. Dhiira gaa'ela diigettillee heerumuun gaarii ta'uu baates durumayyuu situ jireenya isaa keessa waan tureef gaa'illi hin tollee fi akka inni isheerraatii adda bahe biyyatu beekaa. Situ jaallata waan na ta'eef murteeffadhu jedhanii maatiin koo garuma kootti deebisanii. Otuma jennu nama kana waliin baay'ee walii gallee. Innis haaloodhaan manaaf mitiire haadha manaasaarraa kan adda bahe mana mataasaa dhagaadhaan ijaarrate. Yeroo turtii gabaabaa keessatti jechuudha. Akkuma inni mana ijaarrateen haati manaansaa jaarsummaa dargadee waantan jedhu gooteetta waan na ta'eef amma walitti deebi'uu dandeenya, ijoolleen kee baay'ee si yaadaniiru jettee yeroo gaafattuuni mana kana haadha manaa koo biyya hambaa jirtutu naaf ijaare malee ana miti kan ijaare. Yeroo gabaabaa kana keessatti maallaqa amma kana eessaan fida jedhee deebiseefi. Eenyudha haati manaan kee? Ani hin beekne immoo jettee gaafattiini. Innis ammaaf eenyu akka taates hin dhibu, haa ta'uutii garuu yeroo cidha godhadhu nan si waamaa jedhee deebisaafi. Kanarratti nan dursamaadha ta'e hin beeku. Yeroo gabaabaa keessatti isheen gaa'ela gara biraa dhaabbatte. Ariifataan horii gataa akkuma jedhan gaa'elli isheen dhaabbatte garuu ammas sababuma maatii isheetti baatii muraasarran dabarree hin dhaabbanne. Gaa'ela dhaabbattee gaa'ela isaa arguuf si'a sadaffaaf gaa'ela gara biraa dhaabbatte. Nama kana waliin baatiiyyuu darbanii waggaayyuu ga'anii ishee ulfeessee haa ta'uutii garuu ishee dhiisee deeme. Daa'imni isheen garaatti godhattes otoo hin dhalatiin garaa keessatti miidhame. Kanarratti egaa keessumaa yeroon dhufuu jala ga'u maaloo si malee anaatiin namni na danda'u hin jiru, yoo barbaadde mana koo maqaa keettan siif jijjiiraa, gaa'ela kee duraatti deebi'ii jettee rakkisuu ni jalqabde. Yeroo kanaati inni sanuu immoo dhiira meeqatti heerumteeti saalfachuu dadhabde anaan deebisnee walitti deebina naan jettaayi hin qaanofne wayii jechuun ofirraa deebise. Gara inni deemuti hiriyoota isaa maatii isaatti karaa hundumaa baay'isa inni garuu hin didee. Dhumarratti kontiraataa kiyya xumureen gara biyyaatti gale. Jaarsi kiyya jaarsummaa ergee maatiin koos fudhataniini mana anin ijaaretti tun taane mana inni ijaaretti galeen jiraachuu jalqabe. Anaa fi abbaan manaan koo nagaa addaa wal biraatii qabna. Haa ta'uutii garuu naannoon keenya akka jirutti immoo abidduma nutti qabsiisa. Karaa kiyyaan akkamittiin abbaa ijoollee lamaatti heerumtaa otuu maallaqa qabdu sanuu immoo biyya hambaatii dhuftee jedhanii na komatu. Karaa isaa immoo haadha ijoollee kee otoo akkanatti imimmaan buustee si kadhattu akkamittiin
ishee dhiiste dubartii gara biraa fuuta. Isheen bar gaa'ela keenyatti ni deebina jettee si kadhachaa jirti. Dursitu ishee kadhachaa ture miti jechuun isa rakkisu. Wanti gidduu keenyatti naasa'amni gidduu keenyatti hin jedhamne tokkollee hin jiru. Faana isaa eeggatanii gara kiyya dhufanii kunoo abbaan manaan kee mana haadha manaasaa duraa deeme jedhanii na gubu. Booddee irratti bareen baga deeme. Isheenis dubartii miti dhiira barbaaddi. Dhiira feeti jechuun ofirraatiin deebisa. Yeroon isa gaafadhu hinnaaf kakataa. Ijoollee koo dubbiseera haa ta'utii garuu ishee waliin nagaarraan ala waa biraatiif quban qabu jedhee naaf deebisa. Ijoollee isaa akka dubbisuuf immoo anumatu godhe. Erga ishee dhiisee ijoollee isaallee jibbee ture. Ani garuu bor ijoollee koo irratti illee akkanuma ta'uu waan danda'uuf ijoolleen kee kanuma keeti. Kan wal dhabdan ishee waliin malee ijoollee kee waliin miti. Abbaan keenyi anaaf obboloota koo nun gargaaru ture. Haga ammaatti nuti isaatiin hin jaallannu. Maallaqa keenya immoo nurraa barbaada ture. Boratis kana ta'urra ijoollee kee jaalladhu, ijoollee kee gargaari. Kana irratti ishee waliin yoo walii galtanillee anaan nan quuqu jedheen isa gorfadha. Innis deemee ishee dubbisee ijoollee isaas nagaa jedhee wanta barbaadanii fi godhee biraatii deebi'a. Anis nan daheem. Yeroon dahu garaa isaa ciibsachuuf jecha guyyaa hedduu nyaata natti baattee dhufte. Ijoollee kee jechuun ijoollee kootiif obbolaadha. Akkamittiin isaaniin jibbaa? Anaaf si wal jaallachuu walitti deemuu qabna naan jettee tooftaa isheen naa uumteettu hin beeku. Baay'eema tokko natti siqxe. Dahuu kiyya sababa godhattee mana kootiyyuu bahuu didde jechuu nan danda'a. Kanaan jaarsi gidduu galee isheenoo sirrayyuu dabartee haadha manaa kee jaallatteeti. Ishee kanas akka haadha manaa keetti maaliif hin bulfattu jechuun abbaa manaa koo rakkisuu ni eegalanii. Abbaan manaan koos har'a abalu jaarsummaa na bira dhufee har'a abalu kana naan jedhee jechuun yeroo na rakkisutti ni barbaadde yoo ta'e itti deebi'ii. Garaan koo natti hin tolu haa ta'uutii garuu isheenis ilmaan waan godhatteettuuf na gaddisiisti. Kunoo mana kana keessa akka isheen taatu ni argita miti jedheen deebiseefi. Anaaf hariiroo gaarii uumuun ishee dhugaa dubbachuuf nan gammada. Nama isin waliin nyaatu, isin waliin dhugu, ija sodaatiin ilaaltanii beektu. Haadha manaasaa akkanatti sodaachuun jalqabe. Sodaan kiyyas naaf hin oolle abbaa manaa koo waliin araaramtee innis tole jedhee anaanis ishees bulchuu eegale. Si'a kana immoo maatiin ishee kana dura isumaan walirraa adda baasan waan isheen taateettu waan arganiiruuf akka warqeetti ilaaluu eegalanii ni deema. Maatiin guutuu ka'aniitu keessummeessu. Jilba isaa dhungatu. Yoo dhukubsu hudduu isaa arraabuu malee kan isaan hafeeru hin jiru. Isheenis amala dur hin qabne kunuunsa addaa ana caalaa abbaa manaa kiyyaaf gochuu eegalte. Abbaan manaan kiyya dhufe dur barri isheen akkanan turre yoon kanan jedhu kana naan jetti. Amma garuu akkana naan jetti jechuun gaarummaa ishee nattaasa'u eegale. Anis dubartiidha mitiree inaaffaan haadha manaasaa kan jalqabaarratti na qabu jalqabee akkuman da'umsarraatii ka'een caalaatti akka abbaan manaan koo na jaallatuuf wanta hin jirre godheen isa eeguu jalqabee. Otoo hin jaallatiin dorgommii keessan seenee karuma hundumaan jechuudha. Babbareediin of qixeesseen dubartii deessillee otoo hin fakkaatiin qixaa'een isa eega. Lamaan keenya ishee waliin walitti deemna. Haa ta'uutii garuu anis wanta isheen isaaf gootuuf baruuf isheenis wanta ani isaaf godhuuf baruufidha. Dhumarratti abbaan manaan kiyya oduu mardoo tokko natti hime. Innis maal yoo ta'e gaariidha. Isheedhaan dhiisiitii ana waliin jiraadhu. Ani kan siif hin dahe lama. Isheen kan siif deesse tokko. Haati manaan kee jalqabaa anadha jettee gaafattiini. Yeroo kanatti inni ani bar yoon hiike siitiin hin deebisee hiika malee haadha manaa koo lammataa kana gonkumaa hin hiiku. Kanan ishee jaalladhe otoo siin ijaanilleen argiini. Biyyaan baan deema waan naan jetteef siitiin ishee biyyaan baatii deebiteen fuudhe. Ati bar yeroon si fuudhe durbummaa siin qabdu. Dhiira hedduu waliin turte. Jireenya kee nattaasofteetta. Ishee bar kabaja ishee waliin biyyaan baatii deebiteen argadhe. Akkamitti atiif isheen anaaf wal madaaltu? Yaada kana lammata kaastee jennaan balbala kee lammatanii jedhu jedhee akka isheetti dubbate akka isheen kana gaafatte nattaasa'e. Dubartiin kun sadarkaa kanarra geessee jennaan anaafillee ciiste akkam bullee galgaluma kana naaf galee. Yeroo kanarraatii kaasee abbaan manaan koo torbee lamatti fa'i qofa mana ishee deemuu jalqabe. Guyyaa tokko mana ishee turee ijoollee isaa dubbisee gara mana kootii yeroo
deebi'u gaa'ela waliin dhaabannee waggaa sadaffaa booddee jechuudha. Waanuma inni ishee bira deemeen dubbiseera naan jedheef qofa hinaaffaan wanta na keessa jiruuf waan gaarii hojjedheen nyaachiseen qaama kiyya dhiqadheen qophaa'een sireerratti isa eegee kanaan galgala naannoo toora sa'aatii 4tti akka haadha manaaf abbaa manaa mucaa keenya ciibsannee anaaf inni waliin ciisnee haa ta'uutii garuu akka dur barre nutti ta'uu didee innis ni xumura anis nan xumura narraa ka'uuf yeroo jedhu qaamni keenyi wal keessaa ba'uu dide mudhiin keenyi akka maxxannee wal gadhiisuu didee as jenna achi jenna uffata nurraa hafte ofirraatii baasna homaa halkan guutuu jaarsa kiyya waliin walitti bu'aa bullee maaltu akka nu mudate maaltu akka ta'e wallaallee daa'imni keenyi halkan irribaa ka'ee nu argee yeroo nuti waliin ciisnu gidduu keenya ciisuu barbaada gidduu keenya seenuuf yeroo jedhu gidduu keenya seenuu dadhabee ni iyyaa ni boo'a otoo iyyuu nutis yaa rabbii eekkamsa akkamii nutti fidde jennee otoo boonyu lafti bari'ee iyyuufis bitaanu galee mucaa keenya ergachuuf ergamuuf mucaa ga'e miti wanti hunduu bitaanu galee dhumarratti abbaan manaan koo gara fedhetti haa ba'u jedhee bilbila isaa fuudhee riyaasaa tokkotti bilbilee dafi mana na dhaqqabii rakkoo keessan jira qofaa kee kootu jedhaanii riyaansaa baajaajii qaba baajaajii isaatiin battaluma dhufee argeen nahee haa ta'uutii garuu rakkoo kanallee nama beekuree deemee luba mana amantaa waamee mana kootti yeroo jalqabaatiif kadhannaan gaggeeffamee kadhannaa magiddootoo jirru simbirroon iccitii keenya toombarii walirraa adda baanee lubni kadhannaa gaggeessee fi kuni hariiroo nama waliin qabdan likkiitti godhaa yookiin ishee kana waliin jiraadhu yookiin ishee sana waliin jiraadhu jedhee gorsee deebi'ee guyyaa sanarraatii kaasee anaaf abbaan manaan koo waliin ciisuu sodaannee ni barbaanna haa ta'uutii garuu ammas yoo akkana taane yoo jenne baay'ee sodaannaa haa ta'uutii garuu naannoo baatii tokko booddee yoo fedhe lubuma sana waamna jennee lamaan keenyi waliin ciisnee ammas nuuf hin oollee qaamni keenyi wal qabatee hafee sanaan riyaa keenya akka yeroo darbee taane jennee luba kana qabatee battala fiigee dhufee mana keenyatti kadhannaan godhamee isiniin kadhatiinaa jireenya waaqayyo waliin hin godhatiinaa tapha seexanaa taatanii haftu jedhee nutti eekamee lubni sun yeroo deemu waa'ee amantaa waa'ee kadhannaa waa'ee waaqayyoo amantaa dura dhimma iyyuu hin qabnee fi lamaan keenya deebinee qo'achuu eegalle jedhamee dubbiin booddee yeroo baramu anaaf isheen yoo waliin ciisnellee akka achumaan gognee hafnu haadha manaa kiyyatu karaa maatii ishee falfaltuu bira deemtee hojjechiisteeti anaan tuqsiisteeti yeroo sanarraa kaasee abbaan manaan koo lamuu lammataa balbala isheen ga'u jedhee irraatii fagaatee nutis amantaa keenyatti deebinee humni sunis nu gidduudhaa cabee rabbiif galanni haa ta'u har'allee kunu ijoollee dabalannee gaa'ela gaarii jiraachaan jira jireenyi bu'aa bayii qabdi mitiire kana hunduma keessan dabarsee isiniin jechuufi ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.